oduu gaddaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Obsaan na dhaggeeffadha. Egaan akkuma dhageessanii jirtanuu guyyaa har'aa biyya Imaaraat yookiin Yuunaayitid Arab Emirates Dubaay keessatti faaxeewwan lama maammadoo tokko irratti wal waraanuun dhaga'amee jira. Faaxeewwan kuni mana ijaazaatti walitti qabamanii abbaa manaa walii wal jalaa hatuudhaan wajjin rafuu wantoota akka kanaa mudachuu yeroo ta'u kan maammadoo ishii sirriitti jaallattu gootittiin waraantee jirti jechuudha. Maammadoon shamarra kana wal waraansisee akka odeeffannoo dhageenyutti maammadoo Arsii yoo ta'u kan waraantee gootittii Arsii Iluu Abbaa Booraa godina Iluu Abbaa Booraa kan taate Sabboontuu kan jedhamtu. Akkasuma faaxeen waraanamtee intala Abbaa Jifaar yookiin Jimmaa Abbaa Jifaar Aggaaroo kan taate guyyaa har'aan tana miila kana keessa waraanamtee ciisaa akka jirtu odeeffannee jirra. Maddii oduu kanaa asuma Dubaayii irraati. Oduu dabalataatiif mana kana follow godhaa. Viidiyoo kana share, like, duet gochuudhaan faaxeewwan hin dhageenyeef maammadoowwan hin dhageenye biraan nuuf gahaa isiniin jechuu jaallanna. Qabsoon itti fufaa. Maammadoon Xawalwaalleen hin kufa. Isiniin jaalladha.